baqattoota biyya Ijiptii Kaayiroo keessatti argamanidha. Haaluma ammaa kan argaa jirtan kanaan rakkoo hamaaf saaxilamanii yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun billaadhaan yookiin immoo sikiinaan muramuudhaan haala kanaan guyyaa kaleessa ammoo namni tokko lubbuun isaa darbu guyyaa guyyatti namoonni keenya ajjeefamuu fi akkuma kanaan tumamuu irratti waan argamuuf sagalee yeroo ammaa kana dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti argamu irratti kan ammaa kana dhageessisaa jiru. Baqattoota Oromoo keessumaanuu biyya Ijiptii jiranidha. Haaluma kanaan baqattoota Oromoo biyya Ijiptii jiraniif baqattoota biyya Ijiptii jiraniif sagalee akka taatan isin gaafannaa keessumaanuu dhaabbata UNHCR idila addunyaa keessa jirtanii haaluma kanaan keessaan biyya Euroopitti argamtan ummata keenya biyya Ijiptiitti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru kana akka sagalee taatan asumaan isin gaafanna. Haalli argaa jirtan kun keessumaanuu gadda yeroo ammaa kana ummata baqattoota biyya Ijiptii irratti kan mul'ataa jiru gadda obboleessa keenya ajjeefame Bilaaliif kan taasifamaa jiru. Maddi kun immoo Bilaal irraa kan eegale osoo hin taane yeroo ammaa kanatti namoonni as jalatti argitan kun namoota rukutamuu yookiin immoo billaadhaa fi akkuma kana maallan isaan irraa saamamuu irratti kan argamudha. Haala kanaan manni Oromoo idila addunyaa jirtan dhaabbata UNHCR idila addunyaatti eenyaa fi akkuma kanaan keessumaanuu miidiyaaleen Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne ummata keenyaaf akka sagalee taatan asumaan isin gaafata. Haalli keessaan baqattoonni Oromoo yeroo ammaa keessa jiran baay'ee rakkisaa ta'uu fi haalli hammaataa keessa akka jiran kan asirraa hubattan jedheetiin amana. Haaluma argaa jirtan kanatti baqattoonni biyya Ijiptii bara dheeraaf rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraatus obsaa jiraatee haala har'aa irra darbeen lubbuun ilma namaa gaafa darbu sadarkaa kanaan dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti mul'ataa kan jirudha. Akkuma argaa jirtan refugee Egypt Cairo we all live the same color we all live the same color. ربي وصيفك انه مبويني ابشر وماني سمو برجع جاجرا ورفير كايرو رقب هندي نتي بالتيجورا نيوني جاجرا يودن دسي اتي ابسون ندسا نغاساتي ثلاثه نو كم يكبه اتي ابسون في ندسا ومتاف ابشر بولسكو ربي صبري سيفك انه ساعتي ميكاتي يوم يموني كن حكم قبتم حكم لغادا وني مكان سانيو نجلني سي من بلال حاج حسين غمدات الله اكبر اسمع بلال دول ديرا تبتي ارسي ديرا انا لودي هيتوسا وروتا سيدن كنو جولي بكن تجرو ريان ساكونو نبرجلا دوكما ساولين اسمع جري ريان نبرجلا كويتيناسي كنو كيناسي ساتي بك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كمان ما كمي تيونم بيغاني سا أسيت سنة في سجلين بقى أول من نقبل وجمان جرانا سموجين جرانا دا مشكلان وانا كنا جرا يدين احتمالي تران قد بيا مبارك وجنس أما جرو إسماء رامبي هو بدي أرجعني إسا مبارك موجين جمني دالني بقى مسافة إسماء تو أدم بافني شو دبلالم وجولني ديرات لا أنا جولي شاشمنديت أنا جولي شاشمنديت إسامو أسمت تجيرني بقى ولن مقابل أسمع قدنيا ولن كاني بالفيلم هوني ولن جانا أنا جولي نانو أنجرا دو تجي شودا غارو أني بيجاور دبي وام بقولي في بيكو ماله ربي سنا سبرسيس وغارب ربي سنا آمين سرود أنا ساتي في سالي إسني في رب سبرسيس نقطة ربي ورد أبشر قبل سكين جا إلبنا ما يروجراتو دوم أبجراتا guyyaata beennu malee nagaan gallee keenya beennu fageenya lafa namni halkan tokko guyyaa tokko miilaan deemee cingeenye jirra manarraa baane naannoo keenya irraa jechuudha. Nagaan gallee keenya beennu nagaan bultee mucaa kiyyaa jedhamu simbira jiraatu inni ijoollee dheeraati yookaan inni achitti beeku mala tolchee beeku. Tokko dhufaara kiyyaa jennaan tokko footoo hojjechiisee dhufaa jira.
Kiyyaan ijoollee dheeraati. Ijoollee be. Isa faara. Ijoolleen jirti, ijoolleen isa bira jirtu iyyuu jirti, ijoolleen isa ollaa isaa jiru iyyuu. Ilaa ijoolleen ilmaan Oromoo jechuudha. Feetu Arsii ta'e, feetu Wallagga ta'e, feetu eessa ta'e. Warri Kairoo keessa jirtan hadda dhumnee ijaarratti tolli hin arginu taanaan. Boriif jechuudha. Jaartiin kee waraanamtee, ilmoon kee ajjeefamtee. Maaltu maal ta'e? Wallaahi wa billaahi ija kanaa wal ilaalla. Kun gara jabina kottaa obboleessa keenya du'e kanaafis warra kaleessa waraanamaa ture bor ofii keetii kottuuti himadhu. Kottuu himadhu. Waraanamee nu keessa ta'u jira wallaahi. Amma waraanamee jira. Waraanamee nu keessa. Waraanamee nu keessa jiru. Dhiiga baate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam keerro. Hunda dura obboleessa keenya gara kafuula rabbii deemee rabbi isaa araaramu du'aa hima goonaa obboleessa keenyatillee rabbi obsiyaa kennu isallee rabbi irra jannataa haalii isaa hunda rabbi isaan haa barsiisu. Kanatti aansee wanni jechuu barbaadu waan hojjettan akkuma Ammaziiloon jedhe tasgabbiidhaan rakkoo biraa osoo ofitti hin dabalin dalagaa. Lammaffaa safaaraan waan kanarra yoo isin gargaaruu dandeette biyyi keenyaaf biyyi sun rakkoo walitti qabaniin malee bakka kana silaa akkam beekutti sirriitti gargaaruu dandeessi. Qaamni mootummaa lamaa yoo waliin haasa'e irra baay'ee bareedaadhallee. Kanaaf osoo waan sanillee jala buutanii hordoftanii akkaan bareedaman duuba isin erganii tabaqaa jechuudha. Waan san osoo hordoftanii akkaan bareeda jechuu barbaadeeti mube. Galatoomi Habibi amma sarara deebi'ee ijoollee biyya kana keessa jirtan biyya jiru keessa jirtan gara yuunitti si deegaa jirra kottaati nagaadhaan falmannaa dhugaadha kan obboleessi keenya isinuutu isin hin jenne waa tokko hin goonu. Ijoolleen tokko miira keessa galtanii bakkee keessa kan fiigaa jirtanus argeera jagootiini naannoo tokkootitti miira keessa galuu kee miira kee mataa keessa kaa'attee jechuudha qilee seenta bakka ati of hin beekne of argita kanaannaan kun dhorgaadha. Seera biyyaa keessatti mootummaan jeequmsa barbaadu waan jiru hin beektu. Biyya namaa jeequun hin danda'amu. Jeequu mirga qabdu. Biyya keettuu jeequun hin danda'amu. Kana jaalaa diimne warra Jeequmsa dhaabaa kottaatiin waa tokko fiduu hin dandeessanu. Waa tokko fiduu hin dandeessanu. Kanaarra viidiyoo fiikeetii of dhabamsiisoo ta'e malee waraanamuu ammas ati osoo ta'e malee walii dawwala ammuma barri qollafataa yoo inni kottaa zabanyaatti maati. Waan kana poolisiin dhugaan hawaasa bira dhaabbachaa jirti. Amma haala mul'ataa jirutti poolisiin dhugaan uummata bira dhaabbachaa jirti. Maana ija kootiin fotoon akka agarsiise qabameera kunoo laasa kanatti jeese obboleessa kennaa jiru. Shaararra walii gatoree uummata nagaa akka namaa waa hafalatee waa baafachuu danda'u muka guurratee shaararra walii gatoree waan hafee yaadda waadha. Akka culullee guurrii dhabu. Ittimni kanas ittimni kanamaatti kun. Polisiin anaan Hamza barri irratti kunoo ta'e inni obboleessa keessa jeessa kana yoo afaan beekte ijoollee kana facaase naan ijoollee aan sobee. Wadanya isa kabajuu ijoollee qabee. Amma gizee duro kana nuti kadhata akkasitti dhufne beekte makkara karaa guuteen dhaabbatame. Gowwaa itti dhufnu yaada tokkoon kannina waan takka godhina mucaa keessan isiniif waan godhu jirra jedhan. Laakiin ammoo waan takka miira ibsattaniif waan takka yaa'iin godhinaadha. Hamza gadi bu'iti nan dagatanii shi yoo abraallee dhiiftee bilbila kiyya dhiiftee nufi namni na azzabaara. Kottaa reediyoo jenni taaksii qabadhaa suuta jedha yoonni kottaa lookeeshinii siniif an ergaan. Eeluu dubbadhu mee eeluu shaa. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Arreedduu nama agarsiisa. Baay'ee wallahi. Rabbi warra jaannataa godhu. Allah pikcharii isaa arge. Hedduu waan nama dhagahamu. Laayif ilaalaa turre. Jajjabaadhaa of eegaa jenna. Jechuun kabiraallee dhufuu ni danda'a. Ijoollee hedduu miidhame maal jedhaa jiran. Ammas mucaa tokko dhaqee iyyee jennaani dhahame waraananii ammas. Hambira. Afaan tokkoon deddeema facaatanii deemna kanarra rakkoon jabeewwas. Ijoollee xawal waan asirratti horii gadi fidu waama. Asitti warra gurraachaa nama saamu nama ajjeesu asitti nama meeqa waraaname asitti. Kottaa asitti bakka tokko qalbi.
nama saa kanatti waamina nama saa la waamura koo qabu loonee koo waamura koo qabu dhufee oomulee malee kana mannu manni keenya karaan zahamaadha karaan du'a karaan amma dhufama beellama yaada saa fixatu qoy gidduun hin dubbatin fixatu fixatu luko wallagaa hundeemin rakkoo keessa ammallee rakkoon kanumarra jabaatti biyya namaati ummata hedduu isa wajjin walitti bu'uudhaan gaarii miti siigale kanarra yookiin rakkoo keessa seenuu dandeettani wallagaa deema warra gurguddaa dhageeffataa deema siigale jechuun waan galee rabbuma galche rabbi irra jannataa godhu dandeettan warra waan akkasii dalage seeratti siigale walii akkasitti jajjabaattani tokko taatanii jechuu garana fiiguu dhiiftanii kana jaalaa miidhamta biyya biraatti namni ajaa'isa kabiraatuun ajjeese malee yoo barbaade wati dubbatte siigale namni kennoo liga fiigee miidhama bakkeessa buutaa jechuudha. Oromiyaan jirru kanaaf eeggadhaati karama seeraati naga dandeettan akkasitti deema uummata guutuu yoo wal loltanii yeroo tokko biyya sanitti wanni kun waan akkanaa jira jedhanii kaan uummanni achi rakkoo keessa seenuu danda'a dhugaa kanaaf jabaadhaadha rabbii warra jannataa godhu faamilii isaa rabbiraa sabbarsiisu hedduu garaa nama nyaataa ilmi nama jireenya jijjiirachuuf biyyaa bahee kararratti yoo nama dhagama sanuu nama ijoollee yaangee jechuudha maal godhata jireenya addunyaa akkanuma. Oromoon bakka argatti asii wal fixaa bakka biraatti Oromoon akkanuma dhumaa jira jechuudha sooshaal miidiyaarra waan dhufeef dhageenyu malee gabiraallee akkana himatu yoona biyya keessaa biyya biraatti numa jira jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaadha wallaan hedduu garaa na dhagame jechuun waan akka beekutti jechuudha siigalee akkasii jajjabaadhaa rabbis naa sabbarsiisuu warra faamiliillee. Waan gootanii iluu kenna galatoomi mubee waan gootanii amma waan gootu laayivii kanarraallee bahaati walii bilbila. Makiin eessa jirti asliin eessa jira reediin eessa jira warra wal beeytan nama hin beeynellee nama namaan wal barbaadadhaati amma lafti halkan amma nama waasan godhuuf hin goonellee adda hin beeytan diina keessanii fi nama keessanillee kanaafu jalqaba walii bilbila iddoo itti wal argitanitti iddoo wal godhadhaa isan amma warri dhiiraa amma wal arguu dandeetta akkama Hamza waliin haasaa jirtutti wal koottu akkana waliin jettan kanatti kootta amma sa'aatii amma kanarraa makiin bakka jirtu hin beeynu asliin bakka jiru hin beeynu Isaaq Zeynu bakka jiru hin beeynu Abduseen bakka jiru hin beeynu Abdii Muktaar bakka jiru hin beeynu kamaqaa hin beeyne nama tokkumaatama jira eegaa walii bilbiltaniin duubatti ganama bakka kamitti wal agarra amma halkan kanaan girgirriin takka hin barbaachisu sababni isaa namni hedduun miidhamee amma miidhamee jira atuu ka hakimii geessite kana nama waraanamee nama qaama isaa baqaqsan hakimii geessaa jirta kanaafu rakkoo kana caalatitti isanitti dhufuuf deemu jira nulleen garaan isan bira jiraannee humna qabaannee isan qarqaaruu hin dandeenyuti garaan nu gubate ka du'eefu ammallee gadda biraa keessa nun kaahinaati isan warri mataa wal gahaati walii bilbilaati sa'aatii kamitti wal agarra jedha amma halkanii hirriibuu silaa isaniin fudhatu maal qabatanii raftanii miti maal abdattanii raftanii rabbi alamaa qofa qabdaniiti kanaafu bakka takkatti wal gahaati isan Hamzaan faan Abdii Muktaar faan Aslii faan bakka jirtan wal to'adhaati ganama seera qabeessaan haala biyyattiin hayyamtuun bakka sagalee keessanitti dhageessiftan sagalee dhageessiftan mucaa fudhattanii awwaaluu yoo qabaatanii akkaataa ta'uu qabu isanii godhata waan hundaa nu yaadaan isan bira jirra du'aayin isan bira jirra wanti godhuu dandeenyu kana wanni ati gootu bilbilaati wal to'adhaati bakka akkanatti wal haagarru jedhaati halkan kanaan olii gadi rabbii jedhaati